Miseensa koree hojii raawwachiiftuu waboo keessaa tokko ta'uuf baatii muraasa dura hooggana waboo zoonii giddu galeessaa ta'uu isaanii kan bilbilaan miidiyaaf ibsan maqaa qabsoo jaal Sanyii Nagaasaa jedhamuun beekamuuni. Ani Sanyii Nagaasaan jedhama. Duraan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaati. Amma immoo koree hojii raawwachiiftuu abaaboo obooti jechuudha. Obbo Sanyiin ibsa kana yeroo kennan bakka jiran hin ibsine. Ibsi barreeffamaa fulbaana 15 bara 2017 abaaboo godina giddu galeessaarraa ba'e jechuun miidiyaa hawaasaarra faca'e kan isaan baasan ta'uu mirkaneessanii ibsa kanaan booda ajajaa waliigalaa waboo maqaa qabsoo jaal Marroo Dirribaarraa hooggansan fudhadhuu ka jedhuuf qabiyyee ibsichaa innaa tarreessan. Dhaaba heera hin qabne, dhaaba seera hin qabne, dhaaba seera ittiin bulmaataa dambii tokkollee hin qabne badii yoo dalagame seeratti wal sirreessantu jira, heeratti wal sirreessantu jira. Dhaaba kana hin qabne nam tokkeedhaan deemuu akka hin dandeenye hubannee waan arginee fi gara heeraaf seera dhaabaatti deebinaa. Badiin dalagamu heeraaf seera wal sirreessinaa, heeraaf seera wal qajeelchinaa. Kanaaf jecha kabaja uummata Oromoo, safuu uummanni Oromoo, aadaa uummata Oromoo eegne, duudhaa uummata Oromoo eegneeti uummaticha keessa sochoona. Kanarra ka darbe seeraan itti gaafatamuu danda'uu qaba. Kanaaf heeraa fi seera korri saba bara 2017 tumeen bullee wal bulchinaa. Kanaaf abaaboo oboo waliin akkaataa kanaatiin socho'uus hin dandeenyu. Badii inni dalaguus isa faana raawwachuus hin dandeenyu. Boruu itti gaafatamni seeraas itti gaafatamni seenaas hin jira. Kanaaf akkaataa kanaatiin dhaaba nam tokkee faana socho'uu hin dandeenyu. Maqaa jedhuun ibsa baafnee ibsa sana keessatti egaa dhaabuma isa ganamaa abaaboo waraanni bilisummaa Oromoo damee dhaabichaa yookaan immoo tarsimoo dhaabichi qabatee jiru keessa isa tokko hooggana waliigalaa kan jedhu garuu si'aachi uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoo bakkee garaagaraa jira waliin mari'annee yeroo gabaabaa keessatti hooggana waloo filanna. Kanaaf har'aan booda abaaboo oboon bakka nun bu'uu ibsinni waan inni baase hundumtiyyuu nuun bakka hin bu'uu maqaa jedhu sanaani ibsa kana baafnee jira. Obbo Sanyiin itti dabaluudhaan marii karaa nagaafis qophii ta'uu eeraniiru. Karaa nagaa kan jedhu suni egaa sagantaa siyaasa dhaabaa keessatti addi bilisummaa Oromoo dhibdee mootummaa Itoophiyaa waliin qabu karaa nagaa furuudhaa fi yeroo hundayyuu ni carraaqaa jedha. Durayyuu jechuudha. Sagantaa siyaasaa keessatti lafa taa'ee heera keessatti lafa taa'eera jechuudha. Kanaaf mootummaan karaa nagaan waliin haasa'uudhaa fi akka silaatii heeraa fi seera argitee jiruutti argitee nu faana haasa'uudhaan mootummaan qophii yoo ta'e akkuma sagantaa dhaabichaatti iyyuu addi bilisummaa Oromoo karaa nagaa rakkoo mootummaa Itoophiyaa waliin furachuudhaaf balballi isaa banaadha. Kan keenyas banaadha. Mootummaan balbala isaa banata taanaani karaa nagaa mootummaa faana haasa'uudhaaf qophiidha. Kan ammoo nuti ibsa kana baasatoon ta'in sagantaa siyaasa dhaabichaa gubbaa jira jechuudha. Akkamitti mari'annaa, eessatti mari'annaa, eenyu waliin mari'annaa, qaama kamtu agartee marii sana irratti qooda fudhata. Sana innuma marii sana jalqabne irratti haasofna karaa nagaa rakkoo kana furuudhaaf mootummaan Itoophiyaa rakkoo kana furuu balballi isaa banaa yoo ta'e keenyas balballi banaadha jechuudha. Obbo Sanyiin miidiyaalee muraasarraa bilbilaan gaaffilee dhiyaataniif bakka eessa akka ta'e hin ibsamnerraa kan deebii kennan yoo ta'u kan haala kana mijeessan qaamoliin mootummaa dhimmicha laalchisee yaada kennan hin jiru. Sagaleen Ameerikaa addatti obbo Sanyiirraa odeeffannoo dabalataa argachuu hin dandeenye. Ibsa isaanii irratti ammatti mootummaa waliin marii jalqabdan jira jechuun ka gaafataman obbo Sanyiin yeroo deebisan. Ammatti hariiroo mootummaa waliin quunnamtii jalqabne hin jiru. Dhimma kana laalchisuun hoogganaa waliigalaa waboo jaal Marroo Dirribaaf waahillan isaaniirraa deebii argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Waraanni bilisummaa Oromoo jaarmiyoota erga muummichi ministeeraa Abiy Ahmed bara 2010 gara aangootti dhufanii gara biyyaatti deebi'an abaaworraa cituun gara qabsootti seenan keessaa isa tokko. Waboof mootummaa Itoophiyaa gidduutti mariin marsaa lammataa eebila bara 2015 fi waxabajjii bara 2016 Taanzaaniyaa keessatti geggeessames bu'aa malee hin milkaa'in hafee jira. Dhaabbileen mirga namoomaa gama biraatiin wal dhibdeen kun karaa nagaa akka furamu waamicha dhiyeessuu itti fufaniiru. Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa gabaasa nuusa waggaa roobii darbee fulbaana 15 baaseen haala mirga namoomaa naannolee wal dhibdee Itoophiyaa keessatti mul'atu laalchisee dhiittaan mirga namoomaa naannolee kanneen keessatti mul'atu yaaddoo ta'ee itti fufee akka jiru agarsiisa. Abaawonis eegii qabsooftee turtee jirti garuu haa qabsooftu gaachana uummataatii waan biraallee yoo darbee qabsoo keessa agartee bosona Oromiyaa keessaa isiin gisee agartee barooddoo hedduutu akka gaarii nama tura. Haa ta'uti garuu wallabdee isaanii kana keessatti nuuf hin taane wallabdeen hangawotii Oromoo agartee qabsaa'otii Oromoo jaal Sanyii fi jaal Marroo wallabanillee nuuf hin taane. Haa ta'uti garuu isaan raasaa keessa jiranillee yoo miidhaa taate malee hoomaallee nu hubatu hin jirani. Haa ta'uti ammoo wanni nu miidhaa jiru yeroo ammaa kanatti waan biraa dadhabdee mootummaa kanallee waan biraa nurraa godhuu yoo dadhabdee waan biraallee yoo dadhabde silaa abaawoon yeroo ammaa kana humna waraana faannoo fiinxaaliyyii Amaara tadaangaa Oromiyaa ceetee Oromiyaa saamtee Oromiyaa cafaqaatiin jirtu tagubaatiin jirtu tanajjeesaatiin jirtu
yeroo ammaa kana keessatti daangaa Oromiyaa seentee cabsitee Shawaa Roobii haa ta'u bakka adda addaa ta'u Shawaa keessa bakka hedduu fudhatteetiin jirti. Naannoo hedduu fudhatteetiin jirti. Aanaa tokko isumaayyuu uf jala galfatteetiin jirti. Faannoon hedduu yeroo ammaa kana bashannantee gartee Oromiyaa keessaa akka feete ta'aatiin jirti jechuudha. Mootummaan kana dhaa'ee nurraa deebisuu danda'eetiin jiru. Akka jiruun booji'aatiin jira ammas. Faannoon hidhattee guutuun guututti waraana mootummaatu booji'uu eegalte. Kanaafuu waraanni mootummaa kan ijoollee Oromoo gartee torbaan takkaaf yookaan ji'a takkaaf leenjifamee achi oofamu kuni muuxannoo waraanaa waan hin qabneef akkuma jirtuun booji'amtee qabamti jechuudha. ABO'n warra waraana keessa gaddalatee gagguddatee naaxummaa waraanaa, siltii waraanaa, tooftaa waraanaa, beekumsa waraanaa akka hunda itti qabu faannoo takka dha'ee nurraa achi deebisuu dadhabee ABO'n maaliif faannoo tanaa dha'ee achi nurraa deebisu? Haga walitti gargaltee dubbii nyaattu, hanga walitti gartee hangaawoti Oromoo jaalsanyii fi sanyii fi marroon walitti gargaltee haga wal loltu yookaan haga wal dhabdu maaliif tanaayyuu achi nurraa faccisuu dadhabde? Maaliif kabajaa ofitti goosisuu dadhabde? Diinni achi nutti seenaatiin jiru, daanni achi nu cabsaatiin jiru achi maaliif nurraa dha'eeftee deebisuu dadhabde jechuudha. ABO'n mootummaa qofaa miti kan itti xiyyeeffatuu qabdu yeroo ammaa kanatti. Mootummaa callaa miti kan itti xiyyeeffatuu qabdus diina isiillee ofirraa beekuu qabdi. Amaarti sun ABO yoo agarte hedduu dhugaa dubbachuu fi dhiiga dhuguu feeti. Akkasuma isinillee gisee isii agartan silaa dhiiga dhuguu feetan. Kanaafuu maaliif kabajaa teessanis hin eeganne? Maaliif ofirraa deebisne? Maaliif diina keessan hin dhoowwanne ofirraa? Yeroo ammaa kana ABO'n hedduu babal'inaan naannoo adda addaa keessatti Oromiyaa keessatti argama. Daangaa adda addaa keessatti hedduu argama. Kanaafuu humna waraana fiinxaaliyyaa Amaaraa faannoo fiinjee of yaamu ka daangaa Oromiyaa cabsee seenee uummata keenya gubaatiin jiru, saamaatiin jiru, ka qalaatiin jiru, uummata keenya ajjeesaatiin jiru akkamitti haaloo bahuu dadhabdee ABO'n yeroo ammaa kana keessa naannoo takka keessa wajjiteetti. ABO'n meeshaalee wanni keessa ni jirti jechuudha. Shawaa keessa ni jirti. Shawaa Roobii akkasuma Shawaa naannoo adda addaa keessatti argamti. Wallagga keessatti akkasuma argamti. Akkasuma Walloo keessattis argamti. Maaliif warra kana nurraa cafaqanii deebisuu dadhabanne ABO'n? Mootummaa qofaa miti kan itti xiyyeeffatuu qaban dhugaadha. Mootummaanis isinirra duula gama kaanii isaanillee gartee akkas. Haa jennuuti garuu uummata kana ofirraa deebisuun dirqama keessa waan daangaa keessan cabse Oromiyaa keessatti kabajaa ofitti godhuun keessan dirqama isinitti ta'a jechuudha. Isin warra hidhateetiin socho'aatiin jiru, warra hidhatee midhannoo guutuudhaan socho'aatiin jiru, beelaan socho'aa, dheebuun socho'aa, isin haqaan socho'uu jirtan. Haa ta'u garuu haqa keessanillee dhabdan, waan biraa dhabdan uummata keessanii fi fiinxaaleeyyii uummata keessan fixaatiin jirtu, haadha abbaa keessan daangaa ceegartee lafa teessan saamaatiin jirtu, lafa abbaa keessanii lafa Oromoo fudhataatiin jirtu fiinxaaleeyyiin Amaaraa maaliif nurraa hin deebisne ABO'n ka jedhu dubbii keessa kagalchee har'a ilaalu ta'e. Kanaafuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota qabsaa'ota Oromoo walitti deebitanii wal nyaachuu dhiisaati, walitti deebitanii walitti garagaltanii wal sassaaxiluu dhiisaati. Kabajaa uummata Oromootiif waan hundaafuu isin jaalannaa isin kabajna, daangaa uummata Oromoo eegaa, fiinxaaleeyyiin akka daangaa keenya ceetee nurraa hin fudhanne, akka nun ajjeefne, akka nun saamne ofirraa kabachiisaa, ofirraa sodaachisaa isin hin jenne. Kan itti xiyyeeffataatiin jirtan mootummaa qofaa miti. Mootummaa kana eegi dhalannee galma dukkaa'aatiin jirtan, waluma waraanaatiin jirtan. Hanga ammaa bilisummaa isin finne. Mootummaaleen isin hin finne, isinillee mootummaa hin finne, hin buusnellee garuu haa jennuuti daangaa agartee Oromiyaa akka eegdan maqaan ABO jedhee daangaa agartee Oromiyaa keessa socho'ullee nu gaachina waan biraallee yoo dadhabne wanni takka takka isiniif jecha nurraa hin gorti. Kanaafuu daangaa Oromiyaa wanni isin eeysisu yoo taate waan biraallee yoo dadhabdan faannoo fiinxaaleeyyii tana nurraa faccisaa, nurraa achi deebisaan isinin jedha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya wanni nu miidhaatiin jirti, wanni daangaa nu cabsiteetiin jirti, wanni mootummaa callaa miti kan miidhaatiin jirtu gama biraatiin uummata keenya nagaa qofa fixaatiin jirti jechuudha. Isin kan mana baateef uummata nagaa fixuudha. Uummata nagaa saamuudha, uummata nagaa ajjeesuudha. Uummatuma maqaa Oromoo himannaan guutuun guututti jechuudha. Isaan ammoo Oromiyaa keessa guutuun dhibbaan dhibbatti Oromiyaa keessa ciisaniiti isaan achi qallaban jechuudha. Oromiyaan kana of keessaa kaasuu hin dandeenye. Ittillee dubbii kaasuu hin jirtu. Kanaafuu uummanni yoo xiqqaate uummanni miliyoonii hagamii Oromiyaa keessa taa'ee fannoo achi deeggaree fannoo humnatti godhee fannoodhaan deeggarsaan fannoo bira dhaabbataatiin jira jechuudha. ABO'n deeggarsa kanallee hin qabdu, Oromiyaa keessallee hin qabdu. Haa ta'u malee garuu eega jiraatte eega gartee qabsaa'uun oolle eega qabsoo galtanii galagaltan waan biraallee yoo dadhabdan mootummaa kanallee yoo buusuu dadhabdan yoo fonkolchuu dadhabdan wanna fiinxaaleeyyii hin taane tana nurraa gabaabsaa, nurraa achi deebisaa isiniin jenna. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya kana fakkaataa asumaan hordofaa isiniin jenna.
Aangawoota siyaasaa, aangawoota qabsaa'ota Oromoo, ABO akkasuma Jaalamarroo fi akkasuma Jaalsanyii wallabdeen jaraa jidduutti maaltu uumamee maaltu ta'ee ka jedhume walumaan kan ilaalu ta'a. Asumaan hordofaa isiniin jecha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduu qabannee isinii dhiyaanne kana fakkaata. Asumaan hordofaa. Wallabbiin Jaalamarrootii fi Jaalsanyii maalirratti wallabanii, maaliif wallabanii, maaliif addaan bahanii, maaliif bakka siyaasan nama biraa buusuu danda'anii ka jedhume walumaan haa ilaallu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya ilmi namaa yaadaanii adda bahuu danda'a. Haalli ilmi namaa qabsoo keessatti waliin dabarsee fi haalli namni ta'uu fi yaadni isaa gargar bahuu danda'a. Garuu yaadaan gargar bahanii qabsoon kabaanii fi qabsoon Oromoo tokkummaadhaanii ka socho'anii tokkummaadhaanii tarsiimoodhaanii mariidhaanii ka deemaniin yeroo takka takka as keessatti duriirraayyuu waa'een qabsoo Oromoo tuni gufuu takka hin dhabdu. Akkasuma aangawoonni Oromoo waan adda addaa irratti haa ta'u, waan xiqqoo takka irratti haa ta'u hedduu wallabaa turan. Akkasuma ABO keessatti durillee akkasuma wallabanii dhaabbii ABO kunniin hedduu wallabaa. Akkasuma ABOnis gargar hedduu baatee wallabdii yeroo takka takka akkasitti ni mudataa waa argu jirru. Hanga miidhaa irra walirra hangaan hundaa gaahni dhagaatuma turre. Garuu wanni baanii fi waan baateef isa wallaaluu dhiiftee qabsoodhaan waan kana yoo tarkaanfachiifte hedduu gaarii ture. Wallaba gisee isaan akkana wallaban san hamilee isaaniitii fi akkasuma hamilee uummata Oromootii fi waan baaniif sanii fi gartee wallabbiin kun hedduu hanqinna hamilee namaadha. Wama ta'e hundaayyuu silaa mariidhaan osoo fudhatanii hedduu gaarii ture. Namni ilaalcha adda addaa qabaachuu qaba. Ilaalcha adda addaallee qabaatu, yaada adda addaallee qabaatu yoo waliigaltuu dhabanii waan adda addaatiif rakkoo adda addaatiif wal saaxiluu irraa ufuma gara gartee tarsiimoo jiruutti socho'uun hedduu barbaachisaadha. Kanaafuu Jaalamarroo fi Jaalsanyii maalirratti wallabdee, maaliif wallabdee yoo kan jennu taate dhugaa dubbachuuf ilma namaa yaadaan adda adda ta'u.